Akkam ooltan, akkam bultan. Kun qophii bariiti. Qophiin barii miidiyaa VHA jedhamutti torbanitti takkaa isiniif dhiyaataa. Har'a keessummoota laman qabaa. Isaanis Profeesar Asaffaa Jaalataaf Dr. Baaroo Qannooti. Ogeessi teeknika keenyaa Jaal Israa'el wajjiniin jira. Keessummoota keenyaa baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan nu edda. Galatoomii ulfaadhu Dr. Warqinaan Affeeruu keessa. Ulfaadhaa Dr. Asaffaa, Dr. Baaroo har'a kan isin barbaannee fi dhimma Oromoo har'a Oromoon iddoo jiru kana hundumaa walitti cuunfitanii akka Oromoof ibsa kennitaniifidha. Innis yeroo ammaa Oromoon dhukkuba xixiqqoo qaba akkuma kanaan duraa. Qabsoon Oromoo kuni kan fashalaa'u Oromoon laafaa ta'eetoo hin taane qindoomina dhabuu danqaa nuti wal keessatti uumnutu nu kuffisaa diina keenya mirgaan gashaa. Kun akka nurratti hin dhufne amma Oromoon akka Oromootti akka sabaatti dhaabileen waraanni keenya akka waraanaatti dhaabileen siyaasaa akka institutionii siyaasaatti garee isaan taphachuu qaban waan hedduutu jira. Garuu waan xiqqoo waan dhageenye tokko jira. Saba keenya xinno jeeqxee jirti. Waraanni keenyi yaada wal faallessu tokko waan dubbataniiru. Dhagee xinno rifatee jira. Isheema akka nuu tasgabbeessitaniif isin barbaanne. Maaliifi yeroo ammaa kana iddoo of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisutti iddoo waliigaltee keenya qindoominaaf jabina keenya luucceffannee diina keenya haleeluu irratti diina keenya moof qophaa'u qabnutti wantoota burjaajii dhuuman wantoota laafina nutti fidan wantoota diina keenyaaf illee dabarsee nu saaxilu irraatii of adamnee qulqullinaan diina keenya irratti xiyyeeffachuu barbaanna waan ta'eef achirratti kilaaritiin saba keenyaa barbaachisaa. Akka sabaatti kilaaritiin uummata Oromoo barbaachisu ni jira. Wantoota xixiqqoo irratti yeroo fixuu hin barbaachisu. Dhukkuba guddaa qabnu irratti xiyyeeffachuu qabna. Dhukkubni egaa Dr. Baaroon more explain gochuu danda'a yoo dhibeen tokko jiraate. Dhibee sanarra nama dhibame sana furuuf dhukkuba sana akkamittiin akka handil godhamuu qabu baruun nama barbaachisaa. Egaa inni dhukkubsataan sun waan hojjetu ni qabaa. Hakiimiin tokko ogeessi fayyaa tokko waan hojjetu ni qabaa. Qorichoota fudhatamuu qabantu jiru. Kana hundumaa yoo qindoomina hin qabu ta'e namni sun fayyuu hin danda'u. Nuti egaa akka sabaatti dhukkubni keenyi sabni keenyi cunqurfamaa isa jiru kanadha. Dhukkubni guddaa. Kanaaf dhukkuboota xixiqqoo waan hin barbaachifne irratti yeroo keenya fixuu hin barbaachisu. Dhukkuba sabni keenya akka sabaatti qabu kana saba keenya baraaruuf sabni Oromoo wal dhaggeeffachuu barbaachisaa. Waraanni qindoominaan jabinaan istirateejii isaa tolfatee akkatti diina kana moo irratti hojjechuu isa barbaachisaa. Dhaabni siyaasaas immoo saba kana luuccessuuf waraanichis immoo hojii isaa irratti akka xiyyeeffatu roolii inni taphachuu qabu jira. Jarreen kan sadanii gorsa jabduu akka isin gorsitan isin afeeree akka Oromootti Oromoon maaltu irraa eegama yeroo har'aa kana dhukkuba guddaa kana dhukkuba cunqursaa kana saba kanarraa darbachuuf sabni Oromoo ishee waa'ee gandaa, ishee waa'ee amantii, ishee ideological difference, ishee xixiqqoo dhiisee akka sabaatti dhukkubicha isa guddaa kana saba kanarraa fonqolchuuf maal gochuu qabaa? Dhaabileen siyaasaa keessumaa adda bilisummaa Oromoo hooggansa keessa warri jiran hojiin isaanii gaheen hojii isaanii maal ta'uu qabaa isa jedhu sana. Waraanni immoo kan bosona keessa ciisanii corroqa dhuganii dhagaa boraafatanii ciisan kaayyoo tokko waan qabaniifidha waan ta'eef kaayyichi sun galma akka ga'uuf jarreen kun immoo maal gochuu qabu?
sadan kun immoo akkamittiin qindoominaan hojjechuu danda'u. Sabni kun gara fuulduraatti deemee yeroo dhumaaf dhukkuba kana ofirraa fonqolchuu danda'a jettanii yaaddu kan jedhu saba kana akka yaadachiiftanidha. Mee Profeesar Asaffaa isinirraan eegala. Maali furmaanni Oromoo? Maali dhaaboliin siyaasaa rooliin isaan taphachuu malan? Maali waraanni Oromoo roolii isaan taphachuu malan? Jarri kun sadan qindoominni isaan barbaachisu maal fakkaachuu mala Profeesar Asaffaa? Tun sara deebisanii ummati Oromoo ummanni nama ga'u, ummana baay'ina manaa qabu, lafa qabu, nama beekaa beekotallee baay'ee qabu. Akkamittiinitu mootummaa doofaa waan tokko kan hin beekne nama ajjeesuu, nama fannisuu, dubartii gudeeduu, nama lafa saamuu kan ta'e waan akkasii kan hojjetu, waan dabaa hojjetu akkamitti bitamuu danda'a kan jedhu dura gaaffii kanan deebisame. Ummati amma naga'u uummata miliyoona 50 caalu yoo ol duukaa gar tokkotti luuca'ee hundi isaallee hojjechuu baate miliyoona tokkittiin yookiis immoo namni 500,000 illee ol duukaa luuca'ee waan hojjetu beekennaa guyyaa tokkitti wattaadara mootummaa kashalabbee kanaa mootummaa nafxanyaa ofirraa gata. Gaaffii tokko jiru. Kana jechuun maaliifitu ummata Oromoo nama baay'ee manaa dhabee nama isaaf ol duukaa dhaabbatu dhabennaa jenne. Wallaansoon Oromoo diinatu duraan caccabsee diina keessaaf diina alaatu akka wallaansoon Oromoo inni tinna godhee baay'ee akka ittitee akka inni humna hin taane baay'ee godhee jira. Amma garuu yeroo dhiyoo keessatti warri dur kashalabbooti Oromoo keessaa yaatee Oromooti taphattus maal akka isaan barbaadan agarree amma jaarmaan nuyi qabnu jaarmaan abiddaan rakkoo baay'ee keessa ga'ee addana ga'ee jiru jaarmaa 3 qabnam. Jaarmaan qabnu jechuun dandeenya. Tokko woboodha. Adda bilisummaa Oromooti ofeekkoo. Jarri kun sadan waan xixiqqaa adda addaallee qabaatan malee ol duukaa hojjechuun dirqama. Maaliif ol duukaa rukutamaa jiru? Ol duukaa nama itti roorrisaa jira. Isaanin diiguudhaaf hogganoota isaanii, miseensota isaanii iddoo fedhetti ajjeesanii gatuudhaan bineensa nyaachisuudhaan waan baay'ee hojjetamaa jira. Yeroo kana keessa warri lamaan sun ofeekkoo fi adda bilisummaa Oromoo nagaadhaan hojjennaa jedhanii biyyatti galanii hundi isaanii dhaaqee jiru. Hidhamee jiru. Kanaaf dirqama guddaan amma eenyu irratti bu'ee jira? Woboo irra bu'ee jira. Maaliif woboon didee qawwee isaa baadhatee utuu nama tokkoof mataa gadi hin qabatin diina kana funyaan ishee qabee lafa jirutti dura dhaabbatee lolaa jira. Kanaaf hogganooti woboo kuni humna qaban kana humna Oromoof dhaabbatu hundasaa utuu waan xixiqqoon ilaalin guddisanii ilaaluudhaan gar tokkotti akka isaan luucca'anii deeman jirratti hojjechuu qabu. Waan xixiqqoo ilaaluun irra hin jiru. Maaliif kan amma gara fuulduraatti bahee hodhee isaa kennee diina dura dhaabbatee warra kaan caalaa waa godhaa jiru jara kana. Jarri kun uummata Oromoo kana akka gaariitti qabuu qabu. Waan xixiqqoo namni karaa alaatti facaasuun gaaffii xixiqqoo namni gaafatee akka Oromoon olii isaan irratti duulan kan gochuu akka barbaaduun waan akkasii dhiisuu qabu. Maaliif by de facto leadership ta'anii jiru. Leadershipin tokko amma egaa woboon Oromoo irra darbee diina alaajiniyyuu walitti dhufeenya goonee mootummaa nafxanyaa mootummaa badaa kana kuufimnallee jira. Kana gochuudhaaf humna isaa keessaa cimsuu qaba. Coalitionin keessatti ijaaruu qaba. Humna Oromoo kana akkamittiin inni ijaara? Isa alaa ijaaruu qofaatu hin ta'in mana keessaa ijaaramee ol duukaa dhaabbatetu moo alatti. Mana keessa yoo bokkaan yoo waa dhimmise yoo ol nyaate manni sun moo hin danda'u alagaatu keessa qabatee waan isaan keessa ol diigan qabatee alagaan dhufee isaan diiga. Kanaaf ol gidduutti gara bal'ina qabaachuudhaan
rakkoo xixiqqoon illee jiraate karaa itti barbaadan furuudhaan nyaaba isa alaa duraayyuu isan keenya kanatti jabeessine nyaaba alaa kana akkatti handili qabnu ilaaluu qabna jechuudha. Yoo ofii keenya mana keenya cimsine irree keenya cimsine wal duukaa dhaabbannetu waa hojjechuu dandeenya. Warri poolitikaa geggeessuudhaanis woboon qawwee diina dura laphee isaa dhiibee du'aaf ajjeechaa waan lolaa jiruu fi amma tokko yoo isaan waan xinnoolle balleessanii irra darbuu qaba. Gara bal'inaan isaan hojjechuu qaba. Maaliif adda bilisummaa Oromoo fi woboon abbaa fi ilmaa wal duukaadha qaama tokko amma adda bilisummaa woboon adda bilisummaa woboo jedhee waama. An rakkoo irraan qabu sarraati baay'ee gaariidha. Irraan fagaanne waanuma dur adda bilisummaa Oromoo lafa kaa'an hojiirra oolchadha. Kanaaf isaan kun olii isaanii gidduutti keessumaa hoogganoota isaanii duriillee kabajaan qabuu qabu. Hoogganoota isaanii durillee yoo ijoollee isaanii balleessite lakki dhiisuu qaba. Maaliif mana tokko keessatti abbaa fi ilmillee waliin coqqoluu numa jiraata. Namni maatii qabuun beeka. Haadha manaaf abbaa manaallee walumaan coqqolu. Garuu coqqollaa sana fuutee alatti ni mattu. Manuma keessattitu waliin goota. Kanaaf duraan dursee warri gadi ba'ee maqaa ol dha'ee waa dubbachuu barbaade suni sirrii miti. Maqaa ol dha'anii alatti ol niman. Garuu ol keessatti karaa barbaadanii mari'achuu. Biyya tokko ijaaruudhaaf Oromoon rakkoo guddaan qabu national organizational capacity building gochuudha. National organizational capacity building godhamu nama gidduutti ol hubannoon jiraateedha. Yoo ol hubannoon hin jiraanne yoo xiiqiidhaan adeemanii arraba darbachuun yoo calqabame arrabi hamaan tokko arraba hamaa biraa kaasa. Arrabi gaariin tokko immoo isa dura hamaa dubbachuu barbaadullee hin dhaaba. Maaliif waan tokkoof deemnaa biyyaaf deemnaa dubbiin biyyaa salphaa miti dubbiin Oromoo dubbiin Oromiyaa dubbiin Oromoo bilisa baasu salphaa miti. Maaliif Oromoon nyaaba xinnaa qaba miti. Nyaabni isaan keessaallee hamaa nyaabni isaa ollaa kee jiranillee hamaa nyaabni inni guddaan nafxanyaa yoo ta'u malee nafxanyaatti hidhatee dhiiga Oromoo kan xuuxaa jiru nafxanyoota Oromoo fa'ii jira. Kanaaf woboon isaan jaallanaa namni baay'een Oromoon baay'een isaan jaallataa isaan kabajaa garuu isaan akka national leaderiitti waan xixiqqoo irra darbanii uummata isaanii walitti qabanii uummata isaanii duukaa dhaabbachuudhaan jaarmota warra maqaa dha'e kanaa wajjin isa karaa mari'achuudhaan ol duukaa hojjetamutu irra jira. Ol duukaan akka itti hojjetamu asirratti natuma miti isaanumatu waliin mari'atee ilaa akkas goone achi ceenaa kan jedhu. Maaliif har'as boris yoo duukaa dhaabbanne diina keenya cabsuu dandeenya yoo kana hin taane diina keenya cabsuu hin dandeenyu yeroo hundaa akkuma duriitu namni karaa adda addaa dhufee humna keenya diigee mana keenya diigee nurratti daba guddaa hojjetaa jechuudha. Kanumatti himuun barbaada gabaabaatti. Hedduu galatoomaa Profeesar. Wantoota bareedaa nuu kaastanii galatoomaa sabni Oromoo akka Oromootti national capacity building irratti akka fokkasii godhu warri jaarmiyaan illee akkasuma waraannis waan xixiqqoo walii dhiisee kaayyoo isaa isa ganama bahee fi irratti akka fokkasii godhu nuu kaaftanii warra obbolaa isaanii warra wajjiniin hojjetan akka kabajan warra duriillee hooggana warra duriillee kabajuu akka qaban waan xixiqqoo akka walii dhiisan nuu kaaftanii hedduu galatooma. Dr. Baaroo mee sittan deebi'a. Siin mee laangweejii mati beektuun fakkeenya fudheesii kaasa. Fakkeenyaaf dhukkubsataan kee tokko kaansariin isa ajjeesu otoo keessa isaa jiru otoo beektu waa isa moccorteettee baandeejii barbaachuu olii gadi hin deemtu. Kana wajjin wal qabsiisiitii Oromoon otoo waraabessi saba kana nyaachaa jiru hattuun karaa adda addaa saba kana otoo saamaa jirtu soobduun qabsoo kana qara dabarsuuf otoo tattaafataa jirtu wantoota xixiqqoo
wantota at the individual level ishuu ka'an irratti fokesii gochuu qaba jetta Dr. Baro. Saba kanaan maal jetta? Isa waraana ta'een maal jetta? Isa qaama jaarmiyaa hooggansa keessa jiru maal jetta? Saba Oromootiinoo wantota kana afarsuu qaba sabni kun. Otoo kaanserii lubbuu isaa baasuuf jiru, otoo isa keessatti margaa jiruuti qoraattiin waraante jedhee wal dhidhiibuu qaba. Mee maal jetta Dr. Baro kanarratti? Galatoo. Ayyee Dr. Warqina galatoomii duraan dursee Profeesar Asaffaa naman baay'ee kabajuuf jaalladhu Oromoodhaaf kanarraa utuu hin taane kan borii jenereeshiniidhaaf waan dhufu barruulee adda addaa waan lafa kaa'anii jiran isaanii wajjin dhiyaachuuf baay'een gammadaa ulfaadhaa Profeesar Asaffaan jedha. Itti dabalee waanan jechuu barbaadu gaaffii keemmati na gaafattetti dhufuudhaafi woboon ummata Oromootti qullaa dhaabbate uffatatti uwwise. Addi bilisummaa Oromoo ummata Oromoo jaame akka inni argu godhe. Ummata Oromoo duude akka inni dhaga'u godhe. Kanaaf ummati Oromoo jaarmiyaalee kana abbaaf ilma ta'an yoomiyyuu kunuunfachuu qaba. Tokko kun. Lammaffaa ummati Oromoo waa hunda utuu qabu dhabe. Diinonni keenya garuu warri waan tokko hin qabne waa hunda argatan. Kana gara dubbii saayinsaawaa ta'etti dhufuu fi mediisinii keessatti principal code of conduct kan jedhu gubbaarraa waan jalqabu tokkotu jira. Gaaffii atamana gaafattetti suutatti dhufuuf. Tokko humanity, lama ethic, sadi professional. Humanity yeroo jennu dhala namummaa achi jalatti empathy and sympathy waan jedhutu jira. Empathy jechuun dhukkubsataa kana wallaalaas haa ta'u beekaas haa ta'u dhibee isaallee yoo kan itti himatu dadhabe iddoo isaa of buustee ilaaluu jechaadha. Ati iddoo dhukkubsataa kanaa of buustee waa ilaaluu danda'uu jechaadha. Sympathy jechuun immoo akka ogeessa fayyaatti gara laafessa waa hunda danda'e ilaalu ta'uu qabdaa jechaadha. Ethical yeroo jennu immoo dhukkubsataa tokko utuu hin beekin researchii yookaan qormaata irratti gaggeessuun yakka. Kanaaf informed consent fudhachuu qabda, itti himuu qabda dhugaadhaanii jechaadha. Professional yeroo jennu immoo gaaffii atamana gaafattetti yeroo dhufu dhukkubsataa tokko yeroo ilaala dura dhukkuba isaa dhageessa, mallattoo isaa dhageessa, ergasiitii ulaagaalee ittiin ilaaluu dandeessan lafa keessa, ergasiitii immoo dhukkuba sana injirtee tokko lama jettee lafa keessa, erga kana geessee booddee immoo qoricha inni fudhatu sana ilaalta, interakshinii isaa ilaalta, dhukkubaalee bira comorbidity kan jedhe isa ilaalta, ergasii booddee qoricha kennitaa jechaadha. Amma ummata miliyoona 60 ta'u ummata Oromoo guddaa kana seenaan akka nu barsiisetti Oromoo diinni cabseen beeku, Oromoon ofiisaan of cabsaa kan jedhan nutti himaa ba'anii gaafan dirree keessa ture dirree lolaattis kana nu barsiisan, gaafan dhaaba keessa ture dhaaba keessattis kana nu barsiisan. Seenaan abbootii jaarsoliirraa dhaga'uusi Oromoon utuu walitti galagalee fincaa'ee diinni isaa guyyaa tokko hin dhaabbattu garuu rakkoo keessaa balleessaa jedha. Kana gaa seenaa kanaaf code of conduct mediisinii kana gara siyaasaatti immoo afinnume gaaffii kee gara dhumaatti itti dhufuudhaaf. Gara biyya bushuu saba tokko bushuu jedhutti dhufnu. Maali principle code of conduct in biyya tokko bushuu saba tokko bushuu? Tokko dhala namummaa, lama dhugaa argisiisu, sadi mirga dhala namaa eeguu yookaan mana murtii haqa ta'e walaba ta'e qabaachuu, justice, walqixxummaa, bilisummaa, dimokiraasii namni filasaan jechaadha. Yeroo kana hundumaa ilaallu
murni amma ani biyya jedhu naannoo gaanfa Afrikaatti Itoophiyaa jedhee of waamu yookaan immoo mallattoo trademark mallattoo nagadaa humnoota shiftaaf ta'ee jiru yeroo har'aa kana ajjeesu qalu hidhu saamu gudeedu keessatti ilmaan Oromoo kuni afaan qofaan utuu hin taane fakkii tokkoon sii kennuu barbaada. Bara 1933 gorsitoonni Haayila Sillaasee specially biyya Awurooppaa kana baratanii warri galan namichi Tadiilaa Haayilee jedhamu waan dhiyeesse tokko qaba Haayila Sillaaseedhaaf. Tokkummaa Itoophiyaa kana eegsisuuf Oromoo balleessuun dirqamaa jedhe. Dhagaye bara 1933 namichi Tadiilaa Haayilee jedhamu kitaabota gara baay'ee barreessee jiru akkuma Profeesar Asaffaa kana tokkummaa Itoophiyaa eegsisuuf Oromoo balleessuun barbaachisaadha jedhee lafa kaa'e. Kana maaliifan sinitti himaa PP'n har'a namicha ani Oromoo jedhee Oromoo nyaatu Abiy Ahmed muummichi ministeera shiftootaa kitaaba inni dubbisee hojiinni har'a Oromoo irra geessisaa jiru kana waan raggaasisuuf hin jedhe. Maal jedhe kanarratti yeroo kana dhiyeesse? Waa sadii kenneef Haayila Sillaaseedhaaf. Akkamitti Oromoo balleessuu dandeenyaa jedheen. Jennaan tokko Oromoo hiyyoomsuu jedhe. Qabeenyaa dhabsiisuu jedhe. Kun ta'eera impaayera sana keessatti eeyyee ta'eera. Lama Oromoo maalummaa isaa jijjiiranii kana Profeesar Asaffaan barsiiseerasi Amaaraayizeeshin gara Amaaraatti jijjiiruu jedhe. Sadii Oromoota warra kaayyoo keenya iddoodhaan ga'uu danda'an warra waan nuti feennu hojjetani isaanii maqaa isaanii wal kaafnee dubbachuu himuu guddisuu jechaadha. Kun gabaabaatti goobanaa bara jaarraa 19ffaa namoota akka Abte Giyoorgis Dinagdee Jaakamaa Keelloofaa warra jedhanii Oromummaa isaa gadatanii har'a Amaaraayizd ta'an namicha akka amma Jeneraal Camadaa maal jedhan kana is exactly namoota akkasii kana guddisuu qabnaa jedha. Ennaan utuu maree godhanii maal jedhanii tuqaan tokkoffaaf sadaffaa ati nuu keesse kuni rakkisaadha. Inni Oromoo hiyyoomsuu walii galatti jedhan kuni warra nuuf hojjetullee wanni ta'an danda'u. Inni sadaffaan immoo warra kana qofa gaansuun kanaaf kan nu baasu Oromoo Amaaraayizd gochuu jijjiiruu maalummaa isaa jedhan. Tuqaa lammaffaa filatan. Tuqaa lammaffaa kana keessatti akkamitti hojiirra how we are going to change in practice akkamitti jijjiiruu dandeenya jennaan tokko manni barumsaa biyya impaayera biyya jira kan shiftootaan bultuu impaayera sana keessatti afaan Amaaraa ta'uu qabaa jedhe. Kun yeroo dhiyootti waggaa darbe Abiy Ahmed manni barumsaa afaan Amaaraan ta'uu qabaa jedhe. Inni lammaffaan immoo loltoota afaan Amaaraa dubbatan Oromiyaa keessa qubsiisuu jedhe. Isaanii babal'isanii qubsiisuu ergasii booda immoo Oromoota warra loltoota ta'an akka isaan afaan Amaaraa dubbatan dirqisiisuu jedheen. Inni sadaffaanoo loltoota Oromoo keessa qubatan kan akka ni dubartii Oromoo fuudhanii afaan Amaaraa barsiisanii jedhe. Kana maaliifan sii kaase? Kana yoo goone waliigalatti Oromoo kana jijjiiruu hin dandeenyaa jedhe. Amma gaa Code of Conduct madiisinii sana sii kenneera. Waan seenaa nafxanyoota kana sii kenneera. Nummoo where are we now? Gaaffii ati na gaafatte woboon maal dhaamta dhaaba maal dhaamta? Where are we now? Seenaa waggaa 150 kana barree dhufne. Humanity
ethics professional ummati Oromoo kana qabnu hundi har'a eessa jirra? Har'a wanti keessa jirru formulaa diinni kanaan dura bara 1933 bara Minilikii kaasee 1933 nurratti haaromsiisee deemsise kanarra har'a deebineetu ilmaanni Oromoo wal nyaachuutti jalqabee jira. Warra Amaaratti galee jaarraa 21ffaa keessa goobanaa haaraa ba'ee ba'ammi tamma dubbiin. Nuti warri biyya bilisoome keessa jiru, warri waan barbaanne dubbachuu dandeenyu, warri dhugaa jiru lafatti argisiisuu dandeenyu kun maal keessa jira? Kanaaf wanti keessa jiru woboodhaaf waan an dhaamuu barbaadu akkuma dubbii koo jalqabatti jalqabe. Waraanni bilisummaa Oromoo ummata Oromooti qullaasaa uffata itti uwwise. Namni immoo saba isaatti deebisee uffata itti uffise bifa kamiin iyyuu saba isaa kanarraa uffata sana deebisee baasuu hin qabu. Maal jechuu kooti afaan onniidhaan? Ummata isaa kana ummata Oromoo wallaalaa barsiifachuu. Beekaa kunuunfachuu, isa cimaa isaa hammachuu, isa sooressa isaa ofitti qabu, hogganoota isaa hogganoota qabsoo bilisummaa Oromoo jiruuf jireenya isaanii qabsoo kana keessatti fixan waa hin dhaabbanne. Yoo danda'e yoo isaan humna qabu ta'e waraanni bilisummaa Oromoo biraanchii baay'ee qaba. Iddoo biraanchii qaban kana keessatti ramadee hojjechiisu. Yoo isaan immoo lakkii hin dandeenyu dadhabneerra jedhan kunuunsee gochaa keessaniif galatoomaa. Gochaa isin kanaan dura nuu gootaniif ulfaadhaa. Ammas gorsaafis maaliifis isin dhaga'uuf jirra jedhee kollektiif aayidiyaa qabatee as deemuu qaba malee woboon warra kaleessa woboon hin jiru jedhee arrabsaa ture. Warra kaleessa isin takkaayyuu loltaniin beettanii ofumaa asmaraa teessanii nyaachaa baatanii ofumaa biyya diyaasporaa keessa deemtanii nyaachaa baatanii waraanni hin jiru jedhanii har'a immoo nambar waan ta'anii wobootti galagalanii nuti manatti kottaa gaariidha jenna. Garuu kanaan miti woboon ala ba'ee akka uffata isaatti ummata isaatti qullaa uffise kana uffata sana jabeessee furdisee akka qorri hin galle akka qaamni isaanii hin madoofne akka qaamni isaanii hin rakkanne ummata isaa kana kollektiif approachii qabaatee dhiyaachuu qabaan jedha. Tokko kun. Lammaffaa. Dhaaboti siyaasaa Oromoo har'a qabnu lama ta'ee jira. Dhaaboti siyaasaa adda bilisummaa Oromoodhaaf kaafaa'oodha. Dhaaboti siyaasaa kunis yeroo ijoolleen isaanii kun gaaffii gaafatanitti dirmachuu fi yeroo isaan karaa gorsa gaafatanitti dirmachuu fi yeroo isaan immoo dhaqanii karaa biraarras dogoggora hojjetanis immoo lakkii kun hin ta'uu jedhanitti himu. Kun nun baasuu. Kuni waan nama seenaa Habashootaa 1933 si hime seenaa badiinsatti nu geessa kun hin ta'uu jedhanii kanatti himu. Akka kanatti abbaa filmii ol dhaga'ee deema. Saba keenyatti immoo gaaffii asii dhufu. Sabni keenya yeroo har'aa kana tokko ofitti qabee tokko arrabsuun yakka. Warri har'a siyaasa gaggeessan, warri har'a galanii mana hidhaatti nammanii dhumani, warra kaleessa fincaan dhugeedha, warra kaleessa biyyoo nyaateedha, warra kaleessa kophee malee shamaxeedhaan deemanidha, warra kaleessa daggala keessatti gubachaa ba'anidha. Hogganoonni isaanii, miseensi isaanii, jaalli isaanii achi keessa jiru warra sanadha. Yeroo inni tokko ka'ee isa kanatti duulee har'a lakki waraana kana qofa goota jedhee jiru lakki dhaabbadhu kan warra kaleessaa arrabsite warra kaleessa siif hojiirra oole warra ija kee sii bane kan jalqabe warra gurra kee sii bane erga arrabsite
isa har'aa kana gaggeessuu hin dandeessu. Isa har'aa kana jechuun kee furmaata hin qabu jedhee uummati Oromoo hunda ijoollee isaa, jaarsa isaa, beekaa isaa hundatti dhaabbatee unified force ta'ee deemuu qaba. Kanatu nu baasa, collective approachiitu nu baasa. Mana keessatti ol gorfalchuuf ol deemuun jedha. Booda immoo control approach, control variables kan jedhutti inni akka kanatti cufa sadansaa yoon si deebisee irra ta'e Dr. Warqina. Dr. Baaroo hedduu galatoomii wantoota jajjabduu lafa nuu keesse fakkeenya namicha Gorsaa Haile Sillaasee kanallee kaastee wantoota inni irratti xiyyeeffate Oromoo cabsuuf, Oromoo lafallaa balleessuuf inni kaayyeffatee ka'e sana sirriitti nuu ibsite. Oromoonis akka Oromootti maal akka gochuu qabu, waraannis maal akka gochuu qabu. Waraanni uummata qullaa bu'ee wayyaatti bite wayyaa irraa fudhachuu hin qabu jettee dhaabni saba kana ija bane deebisee jaamsuuf hin jiru. Walaggeeffachuu qindoomina akka barbaachisu ergaa jabduu, ergaa bareedduu lafa nuu keesse hedduu galatoomin siin jedha. Profeesar Asaffaa sila isin waan isin kaastan tokko Dr. Baaroon illee amma tuqee jira. Nyaapha keessoo kan jettu tokko dubbattanii nyaapha Oromoo ta'ee Oromoo irratti hojjetu tuqxanii strateejii namichi Tadlaa Haayilee jedhee Dr. Baaroon lafa nuu kaa'e waan sadii lafa kaawwatee Oromoo hiyyoomsuu, Oromoo amaaranaayizii gochuu fi Oromoo balleessuu isa jedhu sana keessatti Oromoota kaayyoo keenya galmaangaan guddisuu isa jedhu kaasee jira Dr. Baaroon. I think strateejiin namicha kanaa inni sadaffaan kun isa isin tuqxan sila nyaapha Oromoo ta'e, nyaapha Oromoo fakkaatu, nyaapha keessoo isa isin jettan san wajjiniin wal simata. Mee har'a qabna Profeesar Asaffaa nyaapha Oromoo ta'ee Oromoo irratti hojjetu. Oromoon edda lubbuu qaalii hedduu kaffalee har'as kaffalaa jiran. Guyya guyyaan beekaan Oromoo, barataan Oromoo, barsiisaan Oromoo, sheekni Oromoo, qeesiin Oromoo, paasteriin Oromoo ajjeefamaa jira Oromiyaa keessatti. Kana keessaa nyaapni Oromoo ta'e, nyaapni keessoo roolii qaba jettu Profeesar Asaffaa. Jira har'as jira biyya alaa kana keessa burjaajii argina. Afaan walxaxaa argina. Poolisiin adda bilisummaa Oromoo kilaaritii guddaa qaba. Sabichiyyuu kanaaf jaallata adda bilisummaa Oromoo. Isa kan faallessu waan tokko tokko argina. Dhaaba akkas jaallatamu, dhaaba Oromoon marti fudhate, inni miseensa dhaabaas hin taane, inni miseensa ta'es otoo akkas jaallatuu jala jalaan maal jedhu ifatama jecha itti fayyadamu weeds jala jalaan kan facaasee jala jalaan waan tokko tokko magarsee isa jaallatamu kana hudhee qabu attentioniin saba kanaas akka jeeqamu akka hilluuccomne warri godhan jiru. Isaan warra nyaapha keessoo jedhaman sana wajjiniin wal fakkaatu Profeesar Asaffaa. Yoo wal fakkaatu ta'es immoo sabni Oromoo akka sabaatti jara kanaan maal jechuu qaba, akkamitti ofirraa dhaabuu qaba. Addi bilisummaa Oromoo kan Jaal Daawudiin hoogganamu biyya keessatti Jaal Daawudiin manatti hidhanii waan ugguramee jiruuf sochii hin qabu. Garuu biyya alaa kana keessa miseensonni jajjaboon jiru. Isaanoo akkamittiin furuu qabu wanta kana. Sabni Oromoo akkamittiin ilaaluu qabaa jara weed waan hin taane kosii biqishan isaaniin akkamittiin of keessaa baafnee luuccominaan gara fuulduraatti deemnaa isa jedhu akka kilaariifaayi nu gootaniif jedheen Profeesar Galatooma. Gaaffii kana deebisuudhaaf galatoome Dr. Warqina. Gaaffii gaarii kaaftee gaaffii kana deebisuudhaaf uummata Oromoo iddoo sadiitti turuun irra jira.
uummata Oromoo sabboonaa kan ta'antu jira. Sabboonaa jechuun egaa xinnoo isheen ibsee nama fedhii uummata isaanii, fedhii biyya isaanii warra yaadan, warra dhimma ofii mataa ofii ittiin guddisuuf maqaa Oromoo fudhatee ittiin nagadatu miti. Warri maqaa Oromoo nagadatu sabboonaa of fakkeessu political naggaadeen jedhan, political entrepreneurs. Sabboononni kana warra bira darbanidha. Sabboontoti kan isaan wallaansoo qabaniif uummata isaanii biyyi isaanii akka bilisa ba'uudhaaf malee fedhii mataa isaanii guuttachuudhaan miti. Uummati lammaffaa uummata jargii, uummata akka gaariitti dammaqee bishina kan hin qabaanne karaa hundumaa namni sobee gowwoomsuu danda'u warra akkasii jiru. Propagaandaa Abiy, propagaandaa nafxanyootaan yeroo gidduu kana Itoophiyaawii yeroo week of Itoophiyaawinati. Kana fa'iin uummata gowwoomu. Warri kun maal akka ta'e warra hin barin ittiin faraddu waan akka gaarii ittiin baranneef akkas. Sadaffaan wallaalinaanis haa ta'u, garaafis haa ta'u, politikaa nagadachuudhaafis haa ta'u, warra qabaleedhaa kaasee amma mootummaa Abiy duukaa dhaabbatan. Karaa gar tokko nafxanyaa duukaa dhaabbataa, karaa gar tokko immoo nafxanyaa Oromoo. Warri kun nafxanyaa Oromootiin jedhan. Nafxanyaa namoota gizee ilaalan maal jedhu warruma Amaarinyaa dubbatutti fakkaata. Nafxanyaa jechuun nama qawwee baadhatee uummata isaa akka halagaan bitu godhu jechuudha. Uummata alaa dhufee uummata kana qawweedhaan mataarra kaa'ee bituu danda'a. Oromoo keessatti dhalatee afaan Oromoo dubbatee nafxanyaa ta'e qawween bituu danda'a. Jarri kun eega goobanaadhaa kaasee afaan Faranjiitti intermediate class jedhamu, intermediaries jedhamu. Intermediariesiin kun kan isaan dhalatan alagaan jara kana ilaalcha isaa fudhachiisuudhaan akka isaan itti dubbatan itti himuudhaan saaduudhaan sin beektota jechuudhaan uummataa fi mootummaa nafxanyaa gidduu deemee uummata daldalee uummata nafxanyaa oofachuudha. Warri kun har'a eessa jiru? Qabalee liqamaan bariidhaa kaasee qabaleedhaa kaasee amma astiraadaarii biyya bushaa security network biyya Oromoo keessa warra kana bitaa jiran nama biraas kan wobbololaa eenyu warra kana. Oromoodhaaf hin jedhu garuu nafxanyaa Oromooti yeroo sun nafxanyaa. Jarri kun egaa mootummaa Abiyyiin dhaabbatanii tokkoffaa badiisa guddaa hojjetan fakkeenyaaf duraan dursanii Tigreedhaafitu meeshaa turanii amma immoo deebi'anii meeshaa nafxanyoo Amaaraa ta'anii mataan qabdu beektaa takka namaaf ergamuu malee ofii isheef biyyan bushallee hin jettu. Utuu biyya bushitee mataa qabaattee biyya ishee keessatti Tigreedhaaf maa ergamti? Biyya ishee keessattis Amaaraaf maa ergamti? Ofuma isheeftu silaa biyya kana biyyi kun kan Oromoo tetteetu uummata ishee miitu, uummata isheen ajjeeftu, uummata ajjeesu, kan qabsiisu, waan addaarra bahee asirra darbe kan jedhu qabsiisu. Nama kan ajjeese karaa irratti kan gatu warruma kana nafxanyaan keessa taa'ee ajajuu danda'a nafxanyaan Amaaraa. Nafxanyaan Oromoo immoo isaan jirtu tokko garaagarummaan qaban. Uummati keenya na jargiin akka gaariitti nu hubanne karaa amantiitti dhufu yoo Islaama ta'an Islaamadha, yoo Kiristaana ta'an Kiristaanadha. Yoo qomoo tokko ta'an ani qomoo tokkodha. Yoo ganda tokkotti ta'an ganda kootedha. Namni hin hubatin dhuguma jarri kun ijoollee keenya ijoollee abbaa gadaa fayyadanii sirban. Ijoollee abbaa gadaa nama ajaa'iba gadaallee wallaale Oromoon. Akkamitti namni isa ajjeesu, namni nama saamu, namni safuu hin beekne, namni ijoollee Oromoo gudeedu ajjeesu ijoollee abbaa gadaa ta'a. Abiyyi maqaa Oromoodhaaf jechuun ilmi Amaaraa nafxanyaan biyya Oromoo keessatti dhalatee guddate maqaa abbaa biddeensaati abbaa qotelee kan ajjeese. Isa ajjeese abbaasaa abbaa biddeensaati. Namni kun biyya Oromoo keessatti dhalatee diinummaa Oromoo akka gaariitti fudhatee Amaara Oromoo maqaa Amaaraan Oromoodhaan akkuma Dr. Baaroon Sireedee afaan Amaarinyaa barsiisuudhaan aadaa Amaarinyaa barsiisuudhaan
naftanyoota saaduudhaan footoo isaanii mataa Oromoo keessa kaayan Oromoo barsiise jedhee Haile Sillaasee Minilikiin birii miliyoona meeqatti baasee toshee ummata kana fuuneetu Amaara goona jedhanii ka'an. Nama ajaa'iba namni wallaalaan gadheedha beektaa namni wallaalaan waan beekne gadheedha. Namni wallaalaan namallee meeshaa se'a. Meeshaa bakkeetta faabrikaa keessatti mee guurtee dhattee carqii irraa toshitaa, wayyaa irraa toshitaa, sibiila toshitaa baaseera. Namallee akkasumatti sibiilatti nanneetu Oromoo faaktoriitti nannee gisee achi gadi yaa'ee bahu Amaara ta'ee yaatti fakkaata. Akkuma namicha ittiin tajaajilaa jedhamtu sun dubbattisa. Biyya lafaa keessatti dhugaa dubbanne biyya lafaatu booji'ame koloniidhaan. Kan Awurooppaadhaanis kan iddoo biraanis. Garuu jarri kun deebi'anii jara sana hin taane fakkeenya hamma Ingiliziin biyya baay'ee fudhatte biyya Afrikaa keessaa, Eeshiyaa keessaa kun amma biyya keessa jirru kunillee isheetu kolonii godhee ture. Garuu warri baay'een kun warri hundi isheen Ameerikaa faranjoota biyya Ingilizii dhuftellee eenyummaa Ingiliziin fudhannu jedhanii Ameerikaaf hin jedhan. Namoonni booji'amee biyya sanaan of hin waamu. Oromoo qofaatu an Itoophiyaadha. Sababa maalii qaba Oromoon booji'amee miilli irraa citee ajjeefamee saamamee garbicha ta'ee gurguramee itti roorrifamee hooggana isaa qalanii fannisanii namoota bebbeekoo keessaa qalan akkamittiin uummata akkasii godhan Itoophiyaa itti bira dhaabbatta warra haraamuu warri wallaalaa akkasii warri bitantuun immoo ani biddeen nyaannaan makiina argannaan shumamnaan maaltu na dhibu gooftaan ta'amoo gooftaan dhaba warra jedhu gooftaan ta'amoo gooftaan dhaba maaliif jarri kuni kalibiriin isaanii beekumsi isaanii wanta yaraa ta'eef ummata warra beekoo wajjin yoo Oromiyaan bilisa baate dorgomanii iddoo argachuu hin danda'an. Kan isaan argachuu danda'ani nama ciccimaa beeka ajjeesuudhaan itti inaafu nama waa beeku nama waa dubbatu fakkeenya hamma Jaal Daawud Ibsaa maal isaan godhe ummata Oromoodhaan nama jireenya isaa guutuu beela'ee dheebotee marzii nyaatee lol isa jibbanii namni kuni ummata kanaaf dhaabbateera ummata kun isa jaallatanii akka hin tochoone godhanii qalbii hamaa irratti hojjetanii miidhaa jiran. Ijoollee Oromoo hogganoota Oromoo bara meeqa laga keessa ta'anii beela'anii dheebotanii fincaan dhuganii marga nyaatanii ummata isaanii lolan hidhaatti naqan torchii godhan hin ajjeesan. Dargaggoo Oromoo qeerroo qarree waan tokko hin balleessin afaan isheen aadaa isheen bartee biyya ishee dubbattu fannisan karaatti baasanii mataatti xiitii naqan. Warra akkasitti gaa Oromoo akkasitti jira. Oromoon inni giddu galeessi inni jargiin akka gaa'etti waan hubatin jiru barsiisuutu barbaachisa. Warra immoo diina keessaa ta'an kana mo'amuu qabu. Wallaansoon woboo deemu adda bilisummaan deemu jara kana mo'uu hin danda'u taanaan Oromoon bara baraan rakkoo keessatti hafaa jechuudha. Maaliif jarri kun sabboontota fixuu barbaadu? Sabboontota nama of beeku, nama of jaallatu, nama kabaja qabu ajjeesanii hidhanii biyya baasanii bituu barbaadu. Kanaaf wallaansoon keenya gar tokkotti deebi'ee keessuma amma caalaattuyyuu nyaapha keessaatu nutti hammaata. Nyaaphi keessaa horii qaba, albuuda Oromoo qaba, warra Oromoo hogganoota Oromoo warra durellee hin bite horiidhaan. Waan nyaatan waan dhabaniif waan isa lafatti kufan waan dhabaniif warri kaan immoo utuma beekanii wallaansoo Oromoo irratti ijaaba'uudhaaf waan dur aaraa turan deebi'anii nyaapha warran jedhe kanatti dabalamanii uummata Oromoo irratti bobba'aa jiran. Kanaaf uummati Oromoo yeroo murteessaa kee jira. Jaarmoti Oromoo warri polotikaan ala jiran akka gaariitti kan hubachuu qabu. Yaada xixiqqoon deemuu dhiisuu qabna. Yaada xixiqqoo keessaa baanee akka gaariitti hojjechuu dandeenyu waliin mari'achuu danda'udha. Balleessaa gochuurraa kanaaf namni yoo waliin mari'ateedha. Ilaan kana yaada ati maal yaadda? Akkamittiin gara fuulduraa deemna? Beekumsa keenyaaf
horii keenya ilaalcha keenya attamitti ol duukaa deemnee ilaalanne walitti mari'annee ol duukaa waloodhaan waa murteessu waloodhaan tokko tokkoon hojiirra oolchuu calluma jennee anatu beekaa warri kaan na jala deemuu qabu mari'annoo jenne rakkoodha. Waan akkanaa kanatu woboodhaa fi jaarmotii Oromoo gidduutti rakkoo uuma. Yoo oliijiin mari'atanii nuyi kana yaadnaa isin maal yaaddu? Karaa akkamittiin deemna? Waa'ee sirna gadaa kanaa gadaa keessatti safuu dhugaa haqa jallisuun gadhee waan ta'eef dubbanna roonda. Afaan qofaan dubbachuun nurra hin jiru. Waan kan akka ijoollee Oromootti yoo dhuguma bilisa keenya barbaadna ta'e yoo dhuguma political entrepreneurs ofii keenya waa argachuudhaaf maqaa argachuudhaaf deemna ta'e kanan goon. Kanaachi namni hunduttuu ol bira taa'ee mari'atee ol duukaa hojjechuu qaba. Namni mari'atee ol duukaa hojjetu Oromoon akka abbaa isaa duriitti akka haadha isaa duriitti yoo olijjiin mari'atee waan hin goone hin qabu. Oromoon seenaa keenya keessatti deemnee ilaallee jaarraa 16 ol akka jaarraa 19 uummata cimaa abbaa biyyaa namni tokkollee jiran dubbanne kan inni ta'eef olijjiin mari'atee jaarmaa ijaarratee sirna gadaan institutionii toshateetu moo'e. Gaafa inni jalaa diigamuu calqabutu ofittooti kaatee mootii taate ofittooti kaatee nugusan taate kaatee gadaa diddee nu balleessitee deebitee nyaabatti galte. Warra goobanaaf warra akkasiiti. Kanaaf seenaa keenya baruun waan irra kee dabarre dhufne baruudhaan warri ala jirru kun keessumaa uummati Oromoo hogganoota qofaatu hin ta'in uummati Oromoo diyaasporaa keessa jiru dirqama guddaa ture jira. Uummati gadi bahee haasa'uu danda'u, olijjiin mari'achuu danda'u, jaarmaa ijaarrachuu danda'u sodaa malee jara kana biyya keetti hin danda'amachuu qomiti. Biyya keetti riskii guddaa qaba malee osoo waan guddaan jiruutu woboon of ijaaree lollaa jira. Addi bilisummaa Oromoos rakkuma biyya keessatti dhalatee guddate. Jaarmaan Oromoos biyya keessatti dhalatee guddate. Funyaan nyaabaa jala taa'ee of ijaare adda bilisummaa Oromoo. Kanas gochuun hin danda'ama biyya keessattis. Alatti gadi warra jiru sodaa malee gadi bahee mari'achuu. Akka ilaalutti warra ala jirru keessumaa hooggantooti adda bilisummaa Oromoo ala jiran town hall meetingii waamuu qabu. Magaala jiran keessatti nama waamanii attamitti deemna maal goonu nama keenya rakkoo akkasiin nu mudate tan goone uummata isaa mari'achiisuudhaan woboo gargaaraa jechuudhaan duraan dursee woboo gargaaraa namatti mudurre jira. Woboon waan fedhalle rakkoo tokkollee yoo qabaate woboon gargaaramuu hidhachuu qaba. Karaan bilisatti nu baasu qawweedhaan cabnee qawweedhaan jabaannee cabsuu qaban dinna keenya. Isa kana jabeessaa woboon illee akka isaan amanatuuf gargaaramuu qabu jechuudhaan yaada faffacaa fakkeenyaaf ala kanaa woboo gargaara jedhan yaada faffacaa warra deeman yaada tokkotti akka isaan dhufan ittitanii ol duukaa hojjetan. Ummati kun amanatee jennaan waan woboodhaaf bu'e woboo bira ga'a. Woboon bilisa baasuu danda'a jedhee ummati kun amanatee jennaan namni baay'een sammaa gargaaru caalaa gargaara. Kanaaf afaan faranjiitti maal jedhama paradigm shift kan jedhamu jira. Akka duriin deemuu nurra jiru common sense. Common sense ni akkuma amala baraniin adeemuu. Amala bartanii yoo deemte waan ati amala baraniin hojjetan yeroo hundaa dogoggora baay'ee qaba. Garuu waan ati mari'attee saayinsiidhaan xiinxaltee mariidhaan hojjettee rakkoorra ooltee gara fuulduraatti tarkaanfachuu dandeessaa. Kanuma hundi keenya dirqama nurra jira. Yaada haaraadhaan yaada bishaataadhaan of ijaaruu woboo jabeessuu jaarmaa Oromoo cimsuu afaan faranjiitti national organizational capacity akka jiru national kanan jedhuuf kan biyyaa jechuu kooti malee kan gandaa kan waan xixiqqoo adeemanii waan dhimma ofiitti hojjetan jechuu koo miti. Kanaaf baay'inee mataa keenya bal'ifnee akka gaariitti ilaaluudhaan rakkoo keenya irratti hojjechuu qabnaan jedha. Galatoomi Dr. Warqin.